ammallee hin fudhanne gabaasa qabna. Baqataa Itoophiyaa Ameerikaatti filannoon milkaa'e. I was really overwhelmed. Baay'een gammade. Kun yeroo duraa fi waggoota 152 keessatti magaalaan Austin nama gurraacha kan filatte. Talaalliin namoonni 90 koronaa vaayirasiin akka hin qabamne ittisuullee argamuu isinitti himna. Sagantaa kana ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Tarkaanfii fudhatamaa jiruun Itoophiyaan jeequmsatti seentii ilaalchi jedhu bu'uura hin qabu jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmad. Lolli Tigraayitti adeemaa jiruun yoo mariin furame malee Itoophiyaan wal waraansatti seenti gaanfa Afrikaas jeeqama jechuun dhaabbileen adda addaa yaaddoo isaan ibsaa turan. Lolli qaamolee lamaan erga eegalee har'a guyyaa ja'affaadha. Barreeffama Tiwiiterii isaan irratti barreessaniin Ministeerri Muummee Abiy tarkaanfiin fudhatamaa jiru olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Yeroo gabaabaattis goolabamaa jedhan. Gama kaaniin pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabrmikaa'el gamtaan Afrikaa lola gidduu seenee araara akka buusu gaafataniiru. Firaafolee dhugaasa. Dubbiin Ministeera Muummee Abiy kun erga michoota Itoophiyaa fi dhaabbileen tokko lolli akka dhaabatuu fi mariin akka furamu dhiibbaa taasisaniin booda kan dhaga'amedha. Pirezidaantiin ittaanaa gamtaa Awurooppaa Josep Borrell ibsa galgala kana baasaniin lolli Tigraay mariin akka hiikamuuf Igaadii fi gamtaa Afrikaa waliin mari'achuu ibsaniiru. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii lola adeemaa jiruun namoonni miliyoona 9 ta'an balaa qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf saaxilamuu malu jedheera. Gama kaaniin kaafaa'oon ibsa har'a baaseen waraanni dhaabbatee mariin akka hiikamu gaafateera. Jimaata darbe dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabrmikaa'el xalayaa dura ta'aa gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosaaf erganiin rakkoo siyaasaaf waraanni furmaata ta'a jedhee hin amanu jedhaniiru. Hanga aangaa'onni federaalaa mari'achuuf walii galanitti garuu naannichi ofittisuu itti fufa jechuun Dabratsiyoon dubbataniiru. Lola kaaba Itoophiyaatti humna nageenyaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiruun lubbuun humnoota nageenyaa 100 lakkaa'amanii darbuullee miidiyaaleen gabaasaa jiru. Akka Reuters gabaasetti lola bakkeewwan garagaraatti taasifameen gama humna addaa naannoo Tigraayinis ta'ee raayyaa ittisaan namoonni 100 lakkaa'aman du'aniiru. Gaafa sanbataa manni maree federeeshinii naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo akka hundaa'u murteesseera. Kana jechuun si'achi qaamoleen hojii raawwachiiftuu naannichaa kan kana dura mootummaan federaalaa hariiroo waliin kutuu ibse aangoorraa kaafamu jechuudha. Finfinneetti ammoo hidhattoota naannoo Tigraay deeggaru shakkii jedhuun poolisiin namoota 162 to'annoo jala oolchuusaa ibseera. Lola gama lixa Tigraayin guyyoota darban taasifameen raayyaan ittisa biyyaa injifannoo gonfachaa jiraachuu Daarektarri Indoctrinationii raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Mohaammed Tasammaa dilbata miidiyaaleef himaniiru. Gama kaaniin miseensi koree hojii raawwachiiftuu TPLF fi gorsaan pirezidaantii naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa TV Dimtsa Wayyaanee jedhamu irratti dhiyaachuun akka dubbatanitti dhimma raayyaan ittisaa biyyaa lixa Tigraayitti bakkeewwan adda addaa to'annoo jala oolcheera jedhu laalchisee wanti jedhame dhugaa akka hin taane akeekanii jiru. Obbo Geetaachoon guyyaa kaleessaa xiyyaarri waraanaa tokko naannoo Maqaleetti humna naannichaan rukutamee kufuu dubbataniiru. Raayyaan ittisaa biyyaa garuu xiyyaarri waraanaa rukutamee kufee hin jiru. Humni qilleensaa ammallee bakkeewwan filataman haleelaa jira jechuun dubbii kanaan soba jedhaniiru. Bakkeewwan tokko Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti tajaajilli bilbilaa adda jechite. Gabaasaan keenya magaalota Dambidooloo, Mandii, Gidaamii akkasumas Beegitti yaale akka hin dalagne nuuf gabaaseera. Dhimuma kanarratti Habtaamuu Xubabuun hoogganaa Itiyoo Telekoom Damee Lixaa obbo Mulaatuu Guddataa dubbiseera. Obbo Mulaatuun bakkeewwan kaanitti dalagaa jiraachuu fi gaafa roobii darbee eegalee bakkeewwan ciccitees akka jiru mirkaneessu. Ta'us sababa hin beeknu jedhan. Bultii sadii asii boqonnaa irra jira. Garuu odeeffannoo xiqqoo qaba gara dhihaa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa naannoo tokko neetworkiin citeera kan jedhu. Kunis nuti akkuma nama tokkotti eegganni citee booda kan nuti beeknu malee sana cufuuf yookaan banuuf aangoon isaanii harkan jiru. Nuti akka rijinitti tajaajila maamila keenyaaf kennuudha malee aangoos akkasii nuuf hin kennamne. Nuti yoo citeeyyuu dabnee akkamittiin akka rikavar goonu hojjetaa keenya dabnee bobbaasnee akka inni suphamu goona malee akka citu hin goonu waan ta'eef akka korporeetiitti yookaan akka seekuriitiitti yoo gaafattan gaariidha. Inni kun aangoo keenyaan ala. Yeroo citu warri waajjira olaanaa sababa isaa isinitti himu? Nutti hin himan. Yoomirraa eegalee akka addaan citeedha kan isin odeeffannoo qabdan? Akka lakkoofsa faranjiitti gaafa 4 irraati qabeetu naannoo tokko moobaayiliin kan inni cite 3G kan jennu daataa si voice isaa cite. Amma immoo 2Gnis voice moobaayiliinis citeera kan jedhu information qaba. Namoonni jiraatan naannoo keenya akka rijiniitti sannuu hubachuu qabani. Inni kun aangoo keenya ala ta'uusaa yaa'u
nu beekuu qabu kan jedhu yaadan qaba. Gaafatanii deebiin isin laatame jira waajjira muummeeti. Aangoo jiruutiin jiraachii makeenya eegne iskaalee gooneerra isaanis immoo waan irra keenya abdeetti sin goona kan jedhuun hanamammaa turre abdeetii sanaa booda nuuf hin kennine. Iddoo tokko darbanii yerootti cufan yerootti banan argina. Inni kun maaliif akka ta'e akkuma keeti nutis beekumsa addaa hin qabnu isa kanarratti maaliif akkas ta'e iddoo kanatti maaliif ta'e maaliif beegiitti ta'e maaliif dimbiitti baname maaliif achitti cufame kan jedhu naawolojii isaan qabu. Dhimma kanarratti qonnaaltota Itiyoo Teleekoom waajjira muummee argachuuf yaaliin taasifnee milkoofne. Amma oduuwwan gaggabaabsee isinitti himaa talaalliin koronaa vaayirasii jalqabaa namoonni 90 ol vaayirasichaan akka hin qabamne ittisuu argame. Kanneen talaallii kana tolchan kun saayinsii fi namummaaf guyyaa guddaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin Itoophiyaatti qabamanii 100 seenuuf namoota 18 qofa tofe. Ministeerri fayyaa har'a akka beeksisetti 7 du'anii 307 qabamaniiru. Miseensi paarlaamaa Tanzeeniyaa duraanii God Bless Lemma kan Naayiroobii seenuuf yaalan halkan dilbataa poolisii Keeniyaatiin hidhamanii. Erga pirezidaantiin Maagufuliin aangootti deebi'anii hooggantoonni mormitootaa hedduutu hidhame. Bakka buutonni Liibiyaa hedduu egeree biyya isaan irratti mari'achuuf biyya ollaa Tuuniziyaatti walgahii nagaa taasifataa jiru. AFP'n akka gabaasetti barreessaan olaanaa UN Antooniyoo Guuteres ergaa isaaniif dabarsaniin rakkoo nagaa biyya keessanii furuuf carraa qabdu ittiin jedhaniiru. Taphataan beekamaa lammii Kaameruun Saamu'eel Eetoo balaa konkolaataa irraa lubbuun hafe akka maatiin jedhanitti dilbata kaleessaa Eetoon Kaameruun magaalaa Duwaalaatti osoo imaluuti rakkoon kan isa qunname yeroo ammaa hospitaala jira jedhameera. Filannoo Ameerikaatti ceene filannoo Ameerikaa torban darbee taasifameen lakkoofsi bu'aa filannoo xumuraa baramuu baatus abbaan injifatee dursee barameera. Kanaanis morkataan paartii Dimokiraatik Joo Baayiden Doonaald Tiraampiin injifataniiru. Waggooti 8 bulchiinsa Obaamaa jalatti pirezidaantii aanaa ta'uun kan tajaajilaa turan Baayiden isteetiiwwan dorgommii cimaan keessatti adeemaa ture keessaa Pensilveeniyaatti mo'achuun sagalee mo'ichaaf isaan barbaachisu 270 ol darbuun injifannoo mirkaneeffataniiru. Ta'us ammallee Tiraamp injifannoo Baayideniin fudhanne firaafolii dhugaasaa gabaasa qabdi. Filannoon pirezidaantummaa US bara 2020 filannoo xiyyeeffannoo addunyaa guutuu fudhatee turedha. Filannoo morkiin cimaa irratti mul'ate kanarratti pirezidaant Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden kaadhimamtoota turani. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaan sagalee elektiroolaarii waliigalaa 538 keessaa kaadhimamaan sagalee 270 argate filannicha akka mo'atetti fudhatama. Joo Baayidenis sagalee elektiroolaa 279 argachuun injifataniiru. Joo Baayiden battalii injifachuun isaanii ibsametti yaada Twitter irratti barreessaniin kabajatu natti dhaga'amaa jedhan. Deeggartoonni Baayiden hedduunis daandiitti ba'uun shubbisaa fi dhaadannoo adda addaa dhageessaa gammachuu isaanii ibsaa turaniiru. Kanneen White House fuulduratti hiriira ba'anis Tiraamp ari'amteetta gadhiisi jechuun dhaadachaa turaniiru. Haasaa kaleessa deeggartoota isaanii fuulduratti taasisaniinis Joo Baayiden amantaan irra keessan nan eegaa jechuun dubbataniiru. Har'atti abdii boruu haaromfameef biyya keenya keessattis ta'e addunyaa keessatti sagaleen gammachuu dhaga'ameera. Ameerikaa biyya keenya guddoo kana akkan dursu na filachuu keessaniif kabajaatu natti dhaga'ama. Hojiin na eeggatus jabaa ta'us pirezidantii Ameerikaanota hundaaf ta'uuf waadaan isiniif gala. Yoo na filattanis na filachuu baattanis amantaan irra keessan nan eega. Lammiileen pirezidaant Tiraamp filattan bu'aa kanaan akka gadditan naaf gala. Garuu amma waliif carraa kenninu. But now, let's give each other a chance. Pirezidaantii ittaantu ta'uun kan filatamte Kaamilaa Hariisdha. Isheenis seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa pirezidaantii ittaantu taatee filatamte yoo taatu lammii gurraattii ishee jalqabaatis. Bu'aan filannoo osoo hin baramiin sagaleen lakkaa'amaa utuu jiru sagalee lakkaa'uu dhaabaa sagaleen hatamaa jira jechuun ragaa malee kan dubbataa turan pirezidaant Tiraamp bu'aa filannoo kanaa kan simatan hin fakkaatu. Duula gaggeessaan isaanii Tiraamp bu'aa filannichaa fudhachuuf karoora hin qabu jechuunis dubbataniiru. Pirezidaant Tiraamp isteetii tokko keessatti bu'aa filannoo argame irratti himata banuuf karoora qabu. Abukaatoon isaanii Ruudii Juliyaanii Fox Newsitti akka himanitti yoo xiqqaate isteetii 3 yookiin 4 tarii 10 keessatti iyyuu sagaleen hatamuu isaaf ragaan cimaa jira waan ta'eef Tiraamp bu'aa kana fudhachuuf itti cimaa jechuun dubbataniiru. Duulli filannoo Tiraamp ragaa cimaa jedhu kana hanga ammaatti ifa hin goone.
Garuu wiixata har'aa isteetota ijoo keessatti himata akka banu hima. Pirezidaantii haaraa Ameerikaa ta'uun kan filataman Joo Baayiden koronaa vaayirasii to'achuun sagantaa isaanii jalqabaa akka ta'us gareen isaanii beeksisaniiru. Xumura geenyeerraa Obaalaa jedhamaa dhalatee kan guddate naannoo Gambeellatti ergasii baqattummaan biyya Keeniyaa kaampii godaantota Dadaab jedhamu keessa waggoota 10 jiraachuu hima. Dhiyeenya filannoo Ameerikaa taasifameen miseensa paartii kamuu osoo hin ta'in dorgomuun magaalaa bulchiinsa Minnesota Austin jedhamu keessa miseensa mana maree ta'uun filatameera. Injifachuusaa yoo dhaga'u miiratti dhaga'ame Eliyaas Mulugeetaa isa gaafatee ture. I was really overwhelmed because this is the first time. Baay'een gammade. Kun yeroo duraa fi waggoota 152 keessatti magaalaan Austin nama gurraacha mana maree magaalaa keessa kan filatte. Jiraattotni magaalaa kun hunduu adiidha. Kanaaf injifadha jedhee iyyaan. Injifachuu koo yoon dhaga'u garuu baay'een ofitti gammade. Dhalataa Itoophiyaa jalqabaa magaalaa Austin keessatti filatamuun gammachuu guddaa naaf kenne. Elected as the city council in Austin, Minnesota. Obaalaan akka jedhutti ajjeechaa Gaambeellaatti bara 2003 dhaqqabee baqachuun kan gara Keeniyaa imale. Imala miilaa 7 booda Sudaan keessa ba'uun kaampii Dadaab Keeniyaa argamutti waggaa 10 jiraate. Ameerikaatti malee jireenya gaarii jiraachuu malee bulchiisa keessa seena jedhee hin yaadne ture jedha Obaalaan. Ta'us waggaa fuuldura gaafa tokko kantiibaa magaalaa Austin qaamaan dubbisuun itti gaafatama fudhachuu dubbata. And I asked them, do you guys know who is the mayor in Austin here? Who is our leaders and like? Kantiibaa magaalaa Austin yookiin ajajaa poolisii beektu jedheen dhalattoota Gaambeellaa achi jiran gaaffe. Lakki hin beeknu. Akka kantiibaan jiru beekna. Garuu isa dubbisnee hin beeknu naan jedhan. Lafa waajjirri kantiibaa magaalittii jiru intarneeta gubbaa barbaadeen dhaqe. Gaafan kantiibaa arge wanti jalqaba godhe maqaan koo Obaalaa jedhama. Magaalaa Austin gargaaruuf wanti narraa barbaadan yoo jiraate asin jira ittiin jedhe. Kantiibichi na argee eenyu ati naan jedhe. Ji'a 3 duraa magaalaa biraarraa magaalittii dhufuu fi barachaa akka jiru ittan hime. Magaalaa kana waan jaalladheef magaalaa kana keessaa qooda fudhachuun barbaada jedhee ittin hime. Kantiibichi kolfe. Ati baqataa jalqabaa waajjira koo dhufee itti gaafatama fudhachuu gaafatedha. Boodarra walitti dhufeenyi kantiibaa waliin qabu cimee bara 2016tti boordii koomishinii mirga namoomaa magaalittiitti namuude. Ergasii tajaajilaan jira. And then I serve on the Board of Human Rights Commission since 2016. Dargaggoon umurii 27 Obaalaan rakkoo manneen jireenyaa furuu, tajaajila tursiisa daa'immanii gatii madaawalaan akka argamuu fi carraan hojii dabalataa akka argamu duula gaggeessuun injifate. Lammummaa Ameerikaa waggaa dura kan argate yoo ta'u, waa'ee morkataasaa fi hiika milkaa'inni isaa qabu akkanaan dubbata. My main challenger, her name is Helen Jar, and she was born in Austin. Morkattuun koo Helen Jar jedhamti. Austinitti dhalatte. Waggaa 66 guutuu magaaluma kana jiraatte. Anaaf morkattuu cimtuu turte. Ta'us uummanni Austin garuu anaaf filachuu murteesse. Milkaa'inni koo daa'ima ol guddatu Itoophiyaas ta'e Sudaan Kibbaa, Tanzaaniyaas ta'e biyyoota Afrikaa akkasumas kaampii baqattootaa keessa jiraataniif ergaa dabarsuu qaba. Dargaggummaanis ta'e dulluma keessaa gara Ameerikaa yoo dhufte yoo cimtee hojjette abjuu Ameerikaatti argachuu barbaadde ni argatta. Make whatever the dream that you vision for yourself. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaan xumuramaan kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadhaa kan qopheessite Firaafurii Dhugaasaadhaa gama teeknikaan Oskaar Boongaan waliin ture. Boru walitti deebinaa halkan gaarii.